aga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya isin akka argaa jirtan kan nu waliin jiru Jaalmarroo Dirribaa Lammeessaati. Egaa koomishiniin yookaan immoo naannoo sanatti burjaajiin akka uumamneef yaadota akka bal'aa kaasaniitu sanumaan wal qabate Taanzaaniyaatti isin deebisaa. Taanzaaniyaa gaafa deemamee Jaalmarroodhaa fi qaamolee muraasatu dhimma kana saganteessee sanaan deemamee waan yeroo kaasanii ajandaa ittiin adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo milkii sana dhaabbachuuf uummata gara birootti jiru yeroo isaan fayyadaman adeemna. Wanni jalqabatti walii galame irraa isa ta'u wanti itti walii galame isaantu itti walii galameetu deemu. Garuu yoo dhugumatti walii galame ta'eeti maaliif achi ga'anii dhiifame? Yaada namoonni yookiin akka burjaajitti fayyadaman kun yaada wal dhaawaan qabuuf sana kaa'e. Ammoo waliigaltee kanaa haalota dhorkan kaastaniittu. Garuu ejjennoo naannoo sana ture maal akka ta'ee fi haalli deemsa keessanii kanarratti wal amantaan qaamota jiru wajjin yaada dhiyaate wajjin bilisinnaa dhiyeessee wajjin turee fi jaallan zoonii irra jiran waan kana quba qabuun moo akkuma namni jedhu keessaa haala kana guutuuf waan ofiisin beektan qofatti namoota kan biraa immoo fakkiitanii deemtanii akanamee. Ayyee fayyaa ta'e Taanzaaniyaatti si deebisaan jedhin Taanzaaniyaa sichi deebinee namnu haa ta'u jaaldaandii gaaffii bareeda. Qaamni dirree irra jiru eenyumee araarri mootummaa waliin yoo milkaa'ee hin fudhannu ka jedhe dhageesseetta hammanumaa jechuudha. Silaa qaamni dirree irra jiru yeroo sumayyuu anaan nan laallatu ani waraanni bilisummaa Oromoo gonkumayyuu mootummaa kanaa waliin waa'ee nagaa haasa'u jechuu danda'a. Maaliif walii dhagalleedha. Atuu jirtu achi keessa jechuudha. Wal quba qabaachisne kan nuti deemnuu fi lolaa fi jaallan akkas taanee deemna. Mootummaan abbaa irree kuni malaan asii nu baasus